warroonni gara biyyaa galuu barbaadan maal qopheeffannee galla maal fudhannee galla hoo biyya keessatti maal qopheeffanna hoo warroonni jettanii gaafii niti ta'e har'a kinoo viidiyoo kana keessatti gaafii isaa guutuu qabadhee sinii dhufee jira agarmaatti na wajjiniin ta'a akkasumas warroonni guyyaa har'a gara mana kootii dhuftan anaa dhufu siniin jedhe koottaa seenaa YouTube siifatuuf jedhu subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole laayikii sheerii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifatu akkam jirtu nagaa jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanitti isiniif yaa baay'atu guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin deebi'ee isiniif dhufee jira viidiyoon koo guyyaa har'aa dubartoota biyya arabaa jiran dubartoota bichaa miti dhiironnis hin jirani dhiifama kanaaf maal qabannee gara biyyaa gallu maal fudhannee gara biyyaa gallu biyyatti hoo maal qopheeffannu maal yoo qopheeffannee gallee nu fayyadaa kan jedhudha gaafin kan guyyaa irraa jechuudha kanaaf biyyatti maal akka qopheeffachuu qabdanii fi akkasumas asitti maal akka fudhattanii galtan kanaan isiniif deebisu ta'a agarumaatti na wajjiniin ta'a. Biyyatti galuuf waa baay'eetu nama barbaachisa akkasumas asii fudhannee galuunis yeroo tokko yeroo itti nu fayyadus hin jira yeroo tokko yeroo itti nu miidhus immoo ni jira kanaaf namni biyyaa ba'uun hojjetee jijjiiramee gara biyyaatti deebi'ee galu ofis jijjiiree amma ta'e maatii ofiisis jijjiiruudhaaf karoorri fi kaayyoo fi karoorri biyyaa ba'uu jechuudha. Ijoolleen tokko biyyaanii ba'u garuu kaayyoo fi karoora malee zim jedhanii ba'anii biyya ormaa keessatti kan rakkachaa jiranii akkasumas wanni jechaa jiran jechuudha. Nuti erga biyyaa baane erga rakkachuun keenya noollee erga aduu biyya ormaatiin qorra biyya ormaatiin dararamuun keenya erga inoollee laazim waan tokko qabannee galuun dirqama kana. Garuu namoonni baay'een immoo yeroo itti fira ofii gargaaranii fira ofii qayyaranii yeroo maatii ofii qayyaranii obbolaa ofii qayyaranii ofii immoo harka duwwaatti hafanii galaniitoo biyya keessatti rakkatanis ni agarra ni dhageenyas kanaaf namas gargaaruun namas qayyaruun nama bira dhaabbachuunis akkuma jirti ta'ee ofis yaadachuu ofis immoo akka hin daganne siniin jechuun barbaada tole guutumaan guutuutti gara biyyaa galuuf maaltu nu barbaachisa isa jedhuuf tokkoffaa birrii nu barbaachisa lammaffaa mana qabaachuu qabna waggaas hin jedhu namni yoo jiraatu ala hin jiraatu manumatti gala malee alatti hin galu laazim mana qabaachuu nu barbaachisa sababni isaatis yeroo har'aa kana biyya keessa teechee kiraa kaffalachuun dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jiini karaa isheen dhuftee seela geechu asin agartu garuu mana kiraa ji'aan ofirraa kaffaluuf baay'ee kan jabaatu baay'ee kan ulfaatudha. Kanaaf mana qabaachuu qabnaa siniin jedha. Yeroo tokko maalan nagaasetanii dubartoonni maal jedhanii nuti dhiiraa kan mana ijaarru nuti dhiiraa kan mana qopheeffannu dhiiratu mana ijaaree dubartii fuudhaa yeroo jedhamutu nan nagaa. Kuni aadaa duubatti hafaadha aadaa kanaa of biraa balleessaa. Waan isin yaa kennu abbaa manaa mana qabu abbaa manaa mana ijaarratee si fuudhu rabbi isin yaa kennu asuma namin jedhaa. Garuu yoo inni mana qabaates ati mana yoo ijaarratte manni kun kan daa'ima keetii ta'uu danda'a. Beekaa hin beektanii yoo manni ijaarrame hin badu gatee nama hin gatu jechuun barbaada. Kanaaf mana qabaachuun keenya dirqama kiraan manaa ni jabaata kaffalachuun ni ulfaata. Birrii qabaachuun maaliif nu fayyada yoo jettan birrii qabaachuun galtanii ittiin hojii tokko uummachuuf galtanii ittiin waan tokko godhachuuf isif fayyada nu fayyada garuu birriis immoo baankii jettanii yoo ol keechanii to asuma teechanii wanti inni isif fayyadu hin jiru birriin baankii keessa yoo taa'e hin dhalullee dhalee muraasa waan ta'eef amma ta'e tokko kanaaf warri manallee inni ijaarru jettanii keessa keessanitti amansiistanii murteessitanii birrii kan keessan baankiin deechisinaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Birriin baankii yoo taa'e wanti inni isif fayyadu hin jiru wanti inni isiniif godhu tokko hin jiru maalidhaaf nuuroon biyya keessaa dabalaatuma deema birriin baankii keessa taa'u garuu achuma taa'a. Nuuroon dabalaa deema nuuroon yemmuu dabalaa deemu
birrii silaa achuma taa gaafa birrii sana achi fuutee too naannoo waan tokkoon godha jettee homaa sii gochuu hin danda'u. Kanaaf birrii kan keessan baankitti eejisinaatii waan ta'e irra olfadhaa. Yoo olfattanii birriin keessan achitti hojjetee isinillee asitti hojjettan ni jijjiirramtu. Gini birrii kan keessan jettanii baankitti eejistanii ofii keessanii asitti yoo umurii keessa fixan umuruma keessa fixan malee jijjiiramni hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan yeroo darbe kan waggaa tokkotti hojjettu har'a garuu ji'a ja'atti hojjettee fiduu dandeechi asitti jechuudha. Asitti sababni isaa hoo sababa hin zirzirii hin dabaluuf. Zirzirii dabaluu isaa faayidaa qabu miidhaa qaba. Amma zirziriin asitti dabaluu nuuroon biyya keessatti illee dabala. Birriin kan kee yoo baankii yoo taa'e achuma taa'a malee wanni inni dabaluuf hin jiru. Zirziriin dabalu nuuroon dabala. Birriin baankii yoo taa'e maaltu dabala? Homtuun dabala achuma taa'a. Kanaaf birrii kan keessa waan ta'e irra olfadhaatii jijjiirramaatii galaa biyya kan keessatti. Biyya ormaa itti hojjetanii irraa jijjiirramanii galanii biyya ofii keessa jiraatu malee biyya ormaa keessatti umurii ofii bituun faayidaa tokkollee hin qabu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Biyya ormaa keessatti umurii keessanii fixinaa. Amma hojjettan seeraan waan ta'e irra olfadhaa. Itti fayyadamuu baraa. Anarraa kana malee namootiin tokko tokko anamma keessa jiraachaa jiru. Har'a hojjetee birrii argatu malee isa boruu Itoophiyaatti galee maal keessa akka jiraatu fuulduraa dhoska. Kana si fuulduraan dhoskinaa. Kana yaadachuu qabdan. Bakka jirtanitti kana yaadachuu qabdan. Boruu maaltu nu eeggata? Har'a teessanii jejjiyaan mindaa argattan. Qibaatii madaamis ni bita. Shaamboo madaamis ni bita. Saabunaa madaamis ni bita. Uffatas madaamis ni godha. Baasii qabdanii? Baasiin qabdan. Wacii qabdanii? Waciin qabdan. Garuu biyya keessatti gaafa galte wacii baay'eetu si eeggataa jira. Wacii baay'eetu si eeggataa jira. Mindaan kee ji'a aga ji'aatti taa'ee walirra sii bu'a. Amma eessa jirtutti? Amma mana madaamii jirtutti. Garuu biyya gaafa geesse ji'a tokkotti 40,000 fixa. Itoophiyaa keessa teessee garuu ji'a tokkotti birrii 4 galchuun ni ulfaata gabii. Wacii malee gabiin hin jiru. Kanaaf gara fuulduraatti gallee gabii hoo maaliin galfachuu qabna? Gara fuulduraatti gallee maal hojjennee jijjiiramuu qabna hoo jettanii amma bakka jirtan kana teessanii karoorsiifattanii waan hundumaa murteeffattanii gara biyya keessanii galuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf guutumaan guututti dubartoonni biyya Arabaa jirtu. Birrii kan keessan baankiin teessisinaati biyya keessatti birriin kan keessan akka hojjetee birrii fidu godhaa siniin jechuun barbaada. Biyya keessa har'a baankii birrii baankii teessifadhaa. Galeen ittiin mana ijaarradhaa. Galeen ittiin waan akkanaa hojjedhaa. Galeen ittiin waan akkasii godha yoo jette hin dhaqqabdu. Dhugaa dubbachuuf hin dhaqqabdu. Nuuroon biyya keessaa akkasitti ka'ataa jira. Birriin baankii taa'e faayidaa hin qabu waan ta'eef hin dhaqqabdu. Har'a garuu as teessee hojjechuu, jijjiiramuu, godhachuu, guduunfachuu ni dandeenya. Yoo maal qabaatte? Yoo qalbii qabaatte. Yoo qalbiin qabaanne garuu minim faayidaan tokko hin jiru. Amma as waggaa 5 ta'e ija. Birriin kee gaafa galte garuu ji'a 5 keessatti dhuma bara. Ji'a 6 keessatti dhuma bara. Gaafa sanoo maal goota? Biyya Arabaatitti deebita. Umuriin keenya achi taa'ee nu eegaa jiru. Achi taa'ee nu eegu. Innis ammuma waggaan kaatu umuriin keenyas kaata. Birriin kunoo gaafa gallee waasii nuu ta'a. Arraaf nuu ta'uu danda'a. Boruufoo gaafa dadhabnee waasii nuu ta'a waasii nuu hin ta'u. Kan waasii nuu ta'uu qabu ilmoo kan keedha. Yoo dadhabde kan itti boqattu. Yoo dadhabde kan haaratti galfattu. Yoo dhukkubsatte kan si as taamamu. Yoo rakkatte kan ayizoo hidheessi bira dhaabbatu daa'ima kan keedha. Ati garuu har'a biyya ormaa keessatti umurii kee fixxee daa'ima argachuun oolu. Yoo har'a immoo kaayyoo fi karooraan birrii kan kee itti fayyadamte jijjiiramte ta'e galtee biyya kee keessatti daa'ima godhattee daa'ima kee waliin jiraatta. Garuu ati har'a san hin goone yoo ta'e boru biyya gaafa galte ji'a 5 ji'a 6 booda biyya Arabaatti deebita. Daa'imni jiraaree hin jiru. Kanaaf of yaadadhaa of hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada.
Ani siifoo tuubi. Warroonni nafaaraa taatan akkasumas YouTube kan koo subscribe gochuun hin dagatina. Wantoota gaafii fi qeeqota adda addaa yoo qabaattan koomentii jalatti naa katabaa. Viidiyoon kan koo kan guyyaa irraa asuma irratti dhumu. Aga viidiyoo biraatiin deebi'ee walitti dhufuutti nagaan naa tura. Isa nan jaaladha isiniin kabaju.